sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa gurraan ala 22 bara 2018 ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Magartuu Guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jecha amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffannee qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Labsiin yeroo muddamaa mirga namoomaa sarbuun erga hubatamee labsichi fudhatama dhabaa akka dhufe beekame. Labsiin yeroo muddamaa Itoophiyaan yeroo lammataaf labsitee lammiileen biyyattii sarbama mirga namoomaa dabalataaf saaxilaa yaaddoo jedhuun dhaabbileen adda addaa fi uummanni biyyattii mormaa jiraachuun beekameera. Labsii yeroo muddamaa kunis inumaayyuu biyyattiitti rakkoo dabalataa akka fiduu hubatamee jira. Erga hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamuu eegalanii as abdii guddaatu ture garuu osoo takka hin turin labsii yeroo muddamaa labsuun yaaddessaadha jechuudhaan hawaasni illee yaaddoo qabu ibsataa jira. Labsiin yeroo muddamaa kun sababa gahaa kan hin qabnee fi biyyattii keessatti kan hin barbaachifne ta'uu uummanni hubachuun labsii kana mormuudhaan jala dhaabbachaa akka jiru hubachuun danda'ameera. Labsiin yeroo muddamaa kun madda furmaataa osoo hin taane rakkoo irratti rakkoo biraa akka dabalutti kan ilaalamaa jiru qaamota adda addaatiin. Uummanni sirna mootummaa kanaa fi daba inni saboota biyyattii irratti gochaa jiru kan nuffee labsii yeroo muddamaa kana callisee ni fudhata jedhanii yaaduun gowwummaa mootummaa abbaa irree wayyaaneeti. Guyyootaa fi ji'oota muraasa dhufan keessatti humnoota nageenyaa fi uummata gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu mala jechuudhaan labsii kana ilaalchisee dhaabbanni mirga namoomaa ibsa baaseera. Rakkoolee Itoophiyaa mudataa jiran keessatti labsiin kun boqonnaa yaaddessaa isa birooti kan jedhu Human Rights Watch mootummaan namni yaada isaa akka hin ibsanne ukkaamsuu hin qabus jedha. Namni mormii qabu akka hin ibsanne ukkaamsuuf furmaata fida osoo hin taane rakkinicha caalaatti akka hammeessu namuu ni beeka. Filannoo biyyaalessaa fi kanneen biraa irratti paartileen siyaasaa mormitu miidiyaanii fi qaamni dhimmichi ilaallatu hundi bilisaan irratti hirmaachuu fi gumaacha gochuuf wayita socho'u mootummaan wayyaanii labsii kana baasuun caalaatti biyyi kun rakkoo nageenyaa keessa akka seentu hubachuun danda'ameera. Oduu keenya biraatiin artisti Jigsaa Abdiisaa mana hidhaa Qilintoo keessatti garmalee dhukkubsachaa jiraachuun dhaga'ame. Artist Jigsaa Abdiisaa lixa Oromiyaa irraa qabamuun Qilintootti hidhamee yeroo ammaa dhukkubsachuudhaan yaalli fayyaa dhorkamee fayyaan isaa haala yaaddessaa keessatti argama. Kanaafuu ilmaan Oromoo bakka jirtanii artist Jigsaa Abdiisaatiif sagalee ta'uudhaan akka yaala fayyaa argatuu fi mana hidhaa wayyaaneetii bahu dhiibbaa barbaachisu gochuufiin barbaachisaa akka ta'e gamanumaan dhaammanna. Dabalataanis barsiisaa Kabbadaa Camadaatis yakka tokko malee oromummaa isaatiif mana hidhaa Qilintootti iraarfamaa kan jiran garmalee dhukkubsachuudhaan gara hospitaalaa akka geeffame barameera. Barsiisaa Kabbadaa Camadaas akka mana hidhaa wayyaaneetii ba'uuf uummanni Oromoo dhiibbaa barbaachisu gochuu fi sagalee dhageessisuu fi qaba. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoos uummata Oromoo hundaan karaa dandeessaniin uummata kana cinaa dhaabbachuu hin dagatinaa jechuu ni barbaanna. Magaalaa Jimmaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa uummata girirsaa jiraachuun beekame. Guraan ala 21 bara 2018 magaalaa Jimmaa keessatti daldaltoota mana nyaataa, bajaajii fi taaksii garaagaraa irratti suuraa odaa, suuraa goototaa fi wantoota oromummaa calaqqisiisan ciraa akka turan maddeen keenya Jimmaa gabaasanii jiru. Raayyaan ittisaa kun guutummaa magaalattii dhuunfatee hawaasa bahaaf gala dhorkaa akka jirus dhaga'ameera. Siidaan gooticha Oromoo Jaal Laggasaa Waagee yeroo lammaffaaf ijaarame. Lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo gandaa Garjeedaa jedhamutti siidaan gooticha Oromoo Jaal Laggasaa Waagee komandi poostiin yeroo darbeetiin diigame kan ture amma bifa haaraadhaan dargaggoonni aanichaa xiiqiin wal ijaaranii siidaa kana haalaan ijaaruu isaanii gabaasaan sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabe addeessee jira.
dhumarratti Gondaritti lagannaan gabaa torban kana keessa geggeeffamaa ture. Labsii erga taasifamee booda naannoo Amaaraa magaalota tokko keessatti mormiin lagannaa gabaa jiraachuunsaa dhagahameera. Labsiin yeroo muddamaa labsamee guyyoota lamaan booda magaalaa Gondaritti mormiin hojii dhaabuu fi lagannaa gabaa mixatarraa eegalee taasifamaa kan ture yoo ta'u, dhaabbileen daldalaa cufamuu fi tajaajilli geejjibaas adda citee akka ture maddeen keenya ibsan. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qopheeffannee kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiilooherzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture horii bulii jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun sirba tokkoon booda gara qophii itti aanuuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Meka egera rurangetti yeti alapsuret nubadure dugasai ite dufe yaron sangata yudere naramot yom jirate jirusa yom gadise kayo sat nama bonsa senansat nama bonsa senansat nama bonsa senansat nama bonsa senansat wirtu kapsoro moto bofal matu kamot Gachana biyyaaf sabaat kanaaf isa jaalannaat kanaaf isa faarfannaat kanaaf isa faarfannaa siisimachuuf qophaa'eet Oromiyaan obbo koo yabbaa biyyaa lammiin keessumaa biyyaa qabda jaalala biyyaa qeerroon kan qeebaa'ooti isa tumseet ijaaree seenaa darbee barsiise Karrafetti dammaqsee dhalootatti guddisee qabsoo Oromoo kunuunsee dhugaasaa calaqqisee qeerroo ilmaan jajjabeet eenyu sidaa bakka beet Abaahoon dhiiga keenya kallacha qabsoo keenyaatti otoo hin jiraanneet Oromummaan jiraare Oromoon hin beekure kuni shakkii qabaare wabii saba keenyaati waan qeerrittiif qeerrichaatti Oromiyaa guutuutti jaalala isaa fililcha Akkeessuuf fakkeessituun warri gidduu deemtanii Oromoon sin bareeraatti akka biddaan qabanneet mukukkula seetanii Sibila, Obo maltu chala, Obo koi, Hero wajillola, Injifannongala, Nina biya basu kajele, Bahablitana leleo. Tuba sibila, Obo maltu chala, Obo koi, Hero wajillola, Injifannongala, Nina biya basu kajele, Bahablitana leleo. Jabate, inni somarate, hoboko, bilisummaaf lola, itti marsee lola, hoboko, injifannoon gala, hobo abbaa qeerroo, jajjabee kafeerroo, hoboko, haqaaf lola, injifannoon gala, utubaa sibiilaa, hobo maaltu caala, hoboko, yeroo wajjin lola, injifannoon gala. Nina biya basu kajele bahablitana leleo Kayo itti baateef
galmi keetii haatee hobooko milkiinga himaatii koon jenne inaaf harka laannee hobooko haqaaf lola injifannoon galaa utubaa sibiilaa hoboo maaltu caalan hobooko yeroo wajjin lola injifannoon galaa diina biyyaa baasuuf qajeelee bahaaf lixaan galeelee utubaa sibiilaa hoboo maaltu caalan hobooko yeroo wajjin lola injifannoon galaa diina biyyaa baasuuf qajeelee bahaaf lixaan galeelee utubaa sibiilaa hoboo maaltu caalan hobooko yeroo wajjin lola injifannoon galaa diina biyyaa baasuuf qajeelee bahaaf lixaan galeelee jabaate inni soomaraate hobooko bilisummaaf lola itti marsee lola hobooko injifannoon gala hobooko abbaa qeerroo jajjabee kafeerroo hobooko haqaaf lola injifannoon gala utubaa sibiilaa hoboo maaltu caala hobooko yeroo wajjin lola injifannoon gala diina biyyaa baasuuf qajeelee bahaaf lixaan galeelee kaayyoo itti baateef galmi keetii haatee hobooko milkiinga himaatii koon jenne inaaf harka laannee hobooko haqaaf lola injifannoon galaa utubaa sibiilaa hoboo maaltu caalan hobooko yeroo wajjin lola injifannoon galaa diina biyyaa baasuuf qajeelee bahaaf lixaan galeelee utubaa sibiilaa hoboo maaltu caalan hobooko yeroo wajjin lola injifannoon galaa diina biyyaa baasuuf qajeelee bahaaf lixaan galeelee utubaa sibiilaa hoboo maaltu caalan hobooko yeroo wajjin lola injifannoon galaa diina biyyaa baasuuf qajeelee bahaaf lixaan Dimokiraasii kijibaan lafa dannabsuun haloota qarame ofitti dammaqsuudha. Mootummaan wayyaanee guyyaa mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo hundeedhaan gajjabaatee hitituu eegalirraa eegaltee uummata Oromoo afaan fajjeessuu fi waliin ooftee bara bittaa bulchiinsa ishii daran fardeeffachuuf yaalii isheen hin taasisne hin jiru. Uummata Oromoo bukkeettis fudhatama argachuuf jechas shiraa fi goyyomsaa wayyaaneen hin goones hin jiru. Si'a tokko ummaticha maqaa amantiitiin daheeffattee gurmuushee daneeffachuun ummaticha gidduutti nagaa fi walunkurtii uumuudhaan bittaa bara saamichaa ishee dheereffachuuf yaalii gooti. Karaa biraan ammoo kutaa gandaa fi naannoodhaan daheeffachuun uummata Oromoo akka garboomsattee to'annoo saamichaa fi kijibaaf akka isheef tolutti nagaa uummatichaa faaluudhaan bittaa uummataa gabrummaa ishee ittiin dheereffachaa jiraachaa turte. Karaa biraan ammoo uummatuma Oromoo keessatti maallaqaan uummaticha walirratti ijaartee lukkee amanamaa uummaticha keessaa of jalatti bitaa maallaqaan goyyomsuudhaan ittiin uummaticha saaxilaa jiraachaa turte. Lukkeeleen diinaa wayyaaneen ittiin uummata Oromoo akka saaxiluuf isheef mijaa'utti leenjii maallaqaan of jalatti bittu kunneen uummaticha keessa oliif gadi naanna'anii uummaticha fakkaachuun kan dhiiga uummataa fi lafee uummatichaa caccabsanii nyaachaa jiraatanidha. Irra caalaatti lukkeeleen kunneen rakkoo uummata Oromoo osoo hin jiraanne rakkoo maallaqaaf kan nagaa dhabanii fi uummatichaaf kan quuqaman of fakkeessuun icciitii uummatichaa tokko lamaan oliif gad uummaticha keessa socho'uudhaan saaxiluun maallaqa isaanii ittiin daneeffachuun kan jiraatanidha. Gocha kanas sirni wayyaanee tooftaa inni ittiin maqaa dimokiraasii kijibaan uummaticha ittiin waliin dhahee bittaa gabrummaa bara isaa uummata impaayera biyyattii irratti ittiin dheereffachaa ture keessaa adda dureen isa kanadha yookaan OPDOdha. Wayyaaneen eega gocha diinummaa kana bara durii irraa kaasee kan inni itti uummata Oromoo irratti fayyadamaa ture dhaloonni qubee lafaa ka'aa jiru garuu gocha hannaa fi kijiba mootummaa wayyaanee kana tolchee qorachuun bukkee waan ga'eef cina waan ga'eef sirni wayyaanee dhaloota qubee balaaleffachuuf ijibaachuutti gad taa'e.
dhaloonni qarame kan of ta'e aadaa duudhaa fi seenaa mooraa qabsoo Oromoo keessatti uummata isaa irratti raawwatamaa ture suufuudhaan qoratee sobaa fi kijiba wayyaanee addunyaatti erga mul'isuu eegalee wayyaanee naasuu fi kirkirfanna ishee boquu ishee lafa ilaalchisee jira. dhaloonni qarame kan of ta'e aadaa duudhaa fi seenaa mooraa qabsoo Oromoo keessatti uummata isaa irratti raawwatamaa ture suufuudhaan qoratee bira ga'uun sobaa fi kijiba wayyaanee addunyaatti erga mul'isuu eegalee wayyaanee naasuu fi kirkirfannaan ishee boquu ishee lafa ilaalchisee jira. dhugaan dhaloota qubees sirna wayyaanee nagaa qaama ishee dhorkee bittaa saamichaa fi goyyomsaa ishee karaa ittiin dhaloota kana qabattu erga mala dhabdee ofuma shiifuu nageenya dhorkamtee muddama keessa seentee jiraachuu eegalte. sirni wayyaanee kan hundeen bittaa gabrummaa isaa afaan qawwee fi saamicha maallaqa uummataa Oromoo bilchaatee tolee kan gad dhaabbateef goyyomsaa fi bittaa uummanni Oromoo kaleessa tooftaalee garaagaraan wayyaaneen ittiin uummaticha akka to'achuuf tolutti karaa warra seem biyyoota bakkee irraa humna qawwee fi gorsa fudhachuudhaan uummaticha ittiin gidirsaa turedha. gocha kijibaa fi tooftaa hannaaf tole kan ammoo dhaloonni qarame lafaa biqilaa jiru kun kan qoratee bira ga'e waan ta'eef wayyaaneen dhaloota kana karaa ittiin afaan fajjeessu dhabuun dimokiraasii sobaan dhaloota kana goyyomsuuf lafa dhiphisaa ture ittis jira. ammas tooftaa fi tarsiimoo isaa daqiiqaatti sekendiirraa gara sekendiitti akka dhaloonni ittiin gabroomsuuf tolutti of jijjiiruu isaarraa boodatti deebi'ee hin beeku. tooftaa isaa bulee ka'ee jijjiiruun dhaloota qubee goyyomsuu fi jibbaachuusaas yoomiyyuu taanaan wayyaaneen hin dhaabne. sirni wayyaanee garuu yaalii jabaa kan uummata Oromoo ittiin lafarraa fixuuf gochaa ture keessatti hagam irra aanee beeka jennee yoo wal gaafanne kun soba dhugaa irraa fagaatedha. shiftummaan mootummaa abbaa irree wayyaanee kan inni ittiin beekamu keessaa arraba kukkuuluun akka waan uummata Oromoof dhugaaf of dhiphisaa jiruutti of dhaadessuun beekama. garuu uummata Oromoof saboota cunqurfamoof guyyaa tokkollee oolmaa gaarii oolee hin beeku. keessumaa wayyaaneen osoo kan uummata Oromoof gaddu ta'ee gaaffii dhugaan saboonni cunqurfamoo karaa nagaan gaafachaa jiraniif deebii quubsaa fi karaa seera qabeessaan gaaffii uummatichaa deebisa ture. akkasumas osoo dhugaan kan uummata Oromoof gaddu ta'ee hidhamtoota Oromoo akkasumas beektota Oromoo qaqqaalii mana hiraarsaa sirnichaa keessatti ol guuree badii tokko malee hin dararu ture. addatti immoo mootummaan wayyaanee kan abbaa irrummaa isaa fi sirnichaan biyya bulchaa jiraachuun isaa kan adda taasisu beektota Oromoo hayyoota qaqqaalii Dabbasaa Guyyoo fi artistootaa fi qabsaa'ota qaqqaalii Nadhii Gammadaa jireenyaa ayyaanaafaa badii tokko malee dhabama gochuun hojii falfalaa budummaan wal fakkaatu irratti dalaguun as buutee isaanii awwaalee jira. dhaloonni kun ammoo gocha wayyaanee kana soqee saaxilee fi kan hundee jireenya ishee balleessuuf murate boodatti hin deebinedha. dhaloonni kun ammoo kan gocha wayyaanee kana soqee saaxilee fi kan hundee jireenya ishee balleessuuf murate boodatti hin deebinedha. gootowwan qeerroon dhaloonni qubees tooftaa fi kijiba dimokiraasii wayyaaneen ittiin uummaticha waliin dhahuun bittaa gabrummaa ishee dheereffachaa turtes dhaloonni of ta'ee aadaa seenaa fi duudhaa hawaasichaa qoratee erga hubatees gocha diinummaa wayyaaneen kanaan dura uummata Oromoo irratti raawwachaa turte saaxiluudhaan addunyaaf beeksisee nagaa fi tasgabbii kan dhorke waan ta'eef sirni nama nyaattuu wayyaanees gaaffii haqaa dhaloonni kun kaasaa jiraniif gara dabarsuudhaan haqaaquuf dirqamtee jirti. sirni nama nyaattuu wayyaanees dhaloonni qubee saamichaa fi kijiba ishee kana akka irratti baree saaxile waan hubatteef tooftaa fi tarsiimoo saamichaa ishee karaa ittiin uummaticha kurkursitu bultee kaatee haa jijjiirtuyyuu malee dhaloota kana irra aanuu hin dandeenye. nagaa fi tasgabbii kan durii caalaatti dhorkamuun muddama hamaa keessa seenuudhaan ofuma isheen deebistee uummatichaa fi dhaloota qubee kana sossobuuf jala deemuuf filannoo daangaa hin qabne godhattee achi as baatee jirti. caalmaatti immoo
yeroo ammaa jala deemtonnii fi bitamtoonni sirna wayyaaneef dhadhaabbata ta'uun dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa fi dhangalaasisaa turan diddaa jabaa kan walirraa hin cinne uummanni Oromoo fi saboonni cunqurfamoo impaayera biyyattii taasisaa jiruun rifaatuu amaa keessa seenuudhaan uummata Oromoo maqaa haaromsa gadi fagoo hundeessinee turre keessatti fayyadamaa kan ta'e uummata Oromooti jechuun dhaadachuutti jiru. Sobni yoomuu dhugaa ta'ee hin beeku, dhugaanis dhara hin ta'u. Ergamtoonni OPDOf amanamoo ta'an olola kijibaa fi fakkeessii misoomaatiin uummaticha waliin hunkuruuf hidhatanii achi as ba'anii jiru. Jechi isaan ittiin uummata Oromoo afaan fajjeessuuf abjoochaa jiranis maqaa misooma sobaatiin arraba dhadhaa dibatanii uummata Oromoo irratti bara bittaa gabrummaa dabaluuf ijibbaachuu irratti argamu. Uummanni Oromoo kan isaaf ta'uuf hin taane tolchee beeka. Ajandaan ergamtoonni sirna wayyaanee qabatanii ittiin amma as ba'an kun keessumaa bitamtoonni OPDO akka waan uummata Oromoof dhugaan dhaabbatanii of fakkeessuun uummaticha goyyomsuuf waliin dha'anii ammas uummaticha gidirsuu isaanii itti fufanii jiru. Murni OPDO kunneen yeroo ammaas maqaa misoomaan dhaadachuu malee dhimmi dhumaatii uummata Oromoo itti dhaga'amaa kan hin jirre ta'uun beekamaadha. Yeroo uummanni keenya daangaa isaa kaleessa dhiiga gootowwan Oromoo qaqqaaliidhaan sararame haalamuudhaan lafaa fi qabeenya isaa saamamaa jiru kanatti of fakkeessii misooma sobaa fi dimokiraasii kijibaan lafa dhiphisuun soba dhugaarraa fagaatedha. Uummanni Oromoo yeroo ammaa rakkoo akkaan hammaataa ta'e keessa jira. Caalmaatti immoo yeroo ammaa waraanni liyyuu poolisii Sumaalee kan uummata Oromoof gara laafina tokko hin qabne humnaa fi aangoo murni wayyaanee kenneefitti dhimma bahuun uummata keenya daangaalee Oromiyaarra jiraatan kaan miliyoonotaan ajjeesaa, hedduu isaanii immoo kumaatama hedduudhaan lafaa fi qabeenya isaanii irraa booji'uudhaan biyya isaanii keessatti godaantuu taasisee jira. Yeroo akkas uummanni Oromoo lubbuudhaan dhumaa jiru kanatti maqaa dimokiraasii kijibaan murni OPDOf amanamoo ta'an kijiba isaanii afuufaa ooluun itti fufe. Caalmaatti immoo shamarran Oromoo hedduun isaanii akka waraana poolisii Somaaleedhaan gudeedamaa turan uummannii fi kanneen ijaan argaa turan ragaa ba'u. Waraana liyyuu ayiliitiin shamarran Oromoo kumaatamaan lakka'aman waraana poolisii Somaaleen kan gudeedamanii fi hedduun isaanii immoo fedhii isaanii malee butamuun achi buuteen isaanii dhabamaa turuu isaa dubbatama. Kun kanumaan osoo jiru ilmaan Oromoo haala akkaan nama rifaasisuun ajjeefamaa fi mana hidhaa sirna wayyaaneetti guuramuun kan durii caalaatti iyyuu ammaatee jira. Mootummaan maqaaf naannoo Oromiyaan bulcha jedhu miidhaa uummata Oromoof kan quuqamaa jiru of fakkeessee kan inni harka lafa jalaan uummata Oromoo miidhaa jirutu immoo caala. Egaa gochoonni diinummaa akkasii osoo uummanni Oromoo filannoo hin godhatin dirqiin irratti raawwatamaa turan ittis jiru. Ammallee kan durii caalaatti itti fufee jira. Walumaa galatti murni wayyaanee kun kan maqaaf biyyan bulcha jechuun uummata Oromootti gurra duuchu hidhamtoota Oromoo karaa tokkoon mana hidhaatti dararaa karaa tokkoon maqaa of fakkeessii misoomaatiin uummata Oromootti of kuuluuf kijibuuf hidhamtoota muraasa baasee of dhaadessuuf ijibbaata dhumaarra waan jiru fakkaata. Yeroo ammaa beektonni keenya hedduun kumoota dhibbootaan mana hiraarsaa sirna wayyaanee keessatti badii tokko malee dararaa ilma namaaf hin malle kan dhamdhamaa jiran. Hidhamtoonni kunneen sababa dhugaan gaaffii abbaa biyyummaa uummata isaaniif gaafataniif duwwaaf ukkaanfaman. Gaaffii mirgaa gaafachuunis yakka isaaniitti ta'ee murtii fi daangaa tokko malee mana hidhaa sirna wayyaanee keessatti reebichaa fi hidhaadhaan waxalamaa jiru. Mootummaan wayyaanees kanneen hidhamaa jiraniif kanneen dararamaa jiraniif garaa laafuun hafee ittuu uummata Oromoo irratti yakka daguuggaa sanyii raawwachuuf labsii yeroo muddamaa labsaa jira. Sirna wayyaanee abbaa irrummaasaa caalmaatti kan inni mirkaneessaa jiruuf gaaffii uummataa gara dabarsuun dhaqaaqee gara jeequmsaatti deebisuu fi uummaticha irratti aangoo qabuun dhaadachuu isaati. Kun kanumaan osoo jiruus yeroo ammaa poolisoonni liyyuu ayilii kan wayyaaneedhaan hidhachiifamanii uummata Oromoo daangaarra jiran fixaa jiran osoo uummanni Oromoo mootummaa isaaf falmu qaba ta'ee miidhaan hangana baay'atu uummata Oromoo irra hin ga'u ture. Mootummaan wayyaanee akka uummanni Oromoo dhumaa jiru tolchee beeka. Hundasaaf kan haala mijeessee ajajaa tures isuma ta'uun beekamaadha.
miidhaa fi ajjeechaa daangaalee Oromiyaa irratti raawwatamaa jiranis ijaan argaatuma oola. Garuu ummatichaaf daqiiqaa tokkoof illee gadduu hin dandeenye. Ittuu ummata Oromoo irratti gibira humnaa olii fe'uu fi gabaa ummatichitti fayyadamee jiraatu qaalessuudhaan jireenya ummatichaa gara hiyyummaatti gad harkise. Keessumaa yeroo ammaa bittaan meeshaalee suuqiirraa akka uummanni Oromoo hin jiraanneef kan sababa guddaa ta'aa jiran adda durummaan mi'i suuqiirraa mi'aawuu isaati. Kanas mootummaan wayyaanee waraana humna uummatichaa ol ta'u karaa maallaqaatiin kan inni uummaticha irratti fe'ee ittiin uummaticha gabroomsaa jirudha. Egaa yakka hamaa hangana heddummatu osoo uummanni Oromoo argaa jiru maqaan guddina misoomaa dimokiraasii haqaa jedhan isa kami? Uummanni Oromoo dhumaatii hamaa keessa jira. Karaa tokkoon beelaan, karaa tokkoon doorsisaa fi reebicha mootummaa wayyaaneetiin waxalamaa jiraata. Biyya abbaasaa irratti kabajamuun afee ittuu baqataa ta'ee jiraataa jira. Abbaan biyyummaasaa kabajamuun afee caalmaatti iyyuu akka baqataatti lakkaa'amuudhaan biyyaa fi lafa abbaasaa irra jiraata. Mootummaan naannoo Oromiyaas gocha diinummaa uummata Oromoo irratti yeroo ammaa karaa garaa garaatiin raawwatamaa jiru yookaan dhugaan uummatichaaf dhaabbate ta'e daddaffiidhaan rakkoo uummatichaaf furmaata barbaaduu qaba ture. Rakkoo ummatichaaf hatattamaan socho'ee deebii kan hin laanne taanaanis biyyattiin gara fuula duraatti gara yaaddootti adeemaa jiraachuu beekamaadha. Hanga rakkoon uummataa furmaata hin argannettis ofumaa of fakkeessiin dimokiraasii kijibaan gurra uummatatti duuchaa ooluun uummaticha diddaaf hammeessuudha. Hanga kabajamuun mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo hin mirkanoofnetti maqaa misoomaa fi maqaa kijiba dimokiraasiitiin of dhaadessuun caalmaatti warraaqsa biyyoolessaa uummanni Oromoo fi saboonni cunqurfamoo impaayera biyyattii yeroo ammaa taasisaa jiru ittuu akka jabeessu kan nu taasisudha malee homtuu boodattillee akka nun deebisne jechuunis qeerroon bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa dhaammachaa turan ittis jiru. Labsiin yeroo muddamaa haalaaf seera biyyattii hin eegne kan nurratti labsame har'a osoo hin taane bara 1992 bara addi bilisummaa Oromoo shira garaa garaan dhiibamanii chaartera keessaa baafamanidha. Kanaaf labsiin kun kan fincila xumura garbummaa dhaabuutu hin taane motora qabsoo ta'uun kan boba'aa jabaa ta'ee konkolaataa qabsoo keenyaa oofudha. Qabsoon keenya hanga bilisummaatti. Maqaa dimokiraasii kijibaan nutti adeemaa jirtuun filannoo miilanaa darbuuf kan karoorfatan tasuma bakkaaf galma hanqatuusaa ammaan himuu feena. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa xumura garbummaati. Qopheessaaf barreessaan sagantichaa Anqalbeessaa Dhangiyaan ture. Illa ya chuwa rawanchi rasa bantale gappina suma
Eegaan dhaggeeffatoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa boriin hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.